waa'ee Nabiyyi Muhammad macaafni keenya waan haasa'e hin qabu beektee? Eenyu jedhe? Waa'ee Nabiyyi Muhammad maqaa isaanii faana isaan dhuguma Rabbi biraa ergamanii yookiin ergamaa Rabbiiti kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa na baasne. Macaafa qulqulluu keessaa gaafuma kanaanis si gaafadha. Gaafuma fakkaataa kana. Kakuu moofaa fi kakuu haaraa kamtu dura dhufe? Gaafirratti gaafii hin danda'amu. No, wooma jechuun gaafirratti akkana siif hin deebisa. Akkaataa wanta formula akkaataa waan itti deebi'u jira. Kakuu moofaa fi haaraa kamtu dura jira? Kakuu kan dura barreeffame jechuu barbaaddeeti? Kan dura barreeffames kan biyya lafaa dura lallabamaa tures. Kakuu moofaadha. Kakuu moofaadha. Bakkuma takka kakuu moofaa keessatti Iyyesuus jedhee maqaan moggaafame ni jira. Iyyesuus jedhee maqaan moggaafame ilma akka dhalatu ilma sin waggaa 1500 dura dubbatameera. Ilma dhalatu dubbata ansan sin gaafani. Maqaan Iyyesuus habbaan tokko yookaan gimmaashni tokko ni jira kakuu moofaa keessa. Maqaan isaa hin barroone garuu akka inni dhufee dhalatu dubbatameera. Timbiitii barreeffameemi? Eeyyee. Raajiin tokko yoo dubbatu maqaa hin himu. Timbiitiidha dubbata malee maqaa hin himu. Ilmi nuuf dhalateera jedhee raajii. Ilma maqaa waliigalaati. Waan hin jedhu. Timbiitiin yeroo dubbatu raajiin tokko yeroo dubbatamu maqaa isaa exactly hin himamne. Kan Yesuus ni hin jiru kakuu moofaa keessa waliigallee. Garuu sirriitti ibsee kaa'eera. Akkasii galutti dubbisuun hin danda'amu. Waan si jedhe Yesuus waan jedhu hin jiru walii jennee waliigallee miti. Humni mootummaa isaatii gatiitti isaarra jira. Ilma jechuun wala humnaa fi gartee beekumsa sin gaafanne maqaan isaa jira moo hin jiru? Maqaan isaa hin jiru. Garuu gaaffii na gaafatte kana faana garuu hin fakkaatu gaaffiin si gaafatte. Maqaa Muhammad Quraana keessaa wangeela keessaa naafit hin jenne? Eeyyee naafit. Wangeelaa fi Quraana kamtu dura ture? Wangeela dura ture. Wangeelaa dura ture miti. Maqaa akkasumatti maqaa Yesuus naafiduu ni dandeessaa kakuu moofaa keessaa sin jennaan hin dandeessumi. Kakuu haaraa keessa immoo jiru. Maqaan Muhammad immoo kakuu haaraa kakuu moofaa keessa hin jiru. Quraana keessa maqaan Muhammad ni jira yee. Yesuus kakuu moofaa keessa maqaan isaa ni jira. Kakuu haaraa keessa ni jira. Kakuu haaraa keessa maqaan Yesuus ni jira. Kakuu haaraa keessa moo? Sirriitti jira malee. Maal dubbisaa turre amma? Maqaa Yesuus naa kan. Ajaa'iba. Maal taate balleessa ko? Kakuu moofaa keessa naa kan jechaa jiru. Antiin biitiitti dhufu Muhammad biyya Arabaa irraa akka dhufu. Waliigallee maataba waan hunda qabu keessa waan hunda si kan baasnee oriijinaal afaan sanii deemnee Muhammad akka maqaan isaa wangeela keessa jiru siifin kanna islaama ni taata. Kuno amma. Hin taata. Muhammad nabiyyi rabbiiti waaqa biraa ergamee. Muhammad nama taanaan. Dhaggeeffadhu. Abbo eenyutu googilii baas. Ifaan ni qabda Ali waan ni qabdaa miti. Keessuma deebiin. Googilii keessan seeniin wangeela keessaan si gaafata. Okay. Afaan wangeelli dura ittiin barreeffame afaan kami? Afaan Oromooti moo afaan biraatirraa hiikamaa dhufe? Afaan biraatirraa hiikamaa dhufe. Amaanu'eel afaan Ibruutii mi? Eeyyee. Afaan Oromootii miti. Afaan Oromoo yoo jijjiirte maali? Fayyisaa biyya lafaa jechuun. Fayyisaa biyya lafaatitti jechuun miti. Eeyyee. Eli lamaa sabaqtanii Elooyi lamaa sabaqtanii Yesuus maqaa Ibruutitti maali maqaan isaa? Abbaa maaliif na dhiistaa jechuudha. Yeroo takka. Ustaz yeroo takka Aisha jirta warri buluteraadha. Nama ergamaa Rabbi arrabsaa jiru waan ta'eef as jalaa warri bulutera komantii to'adha inshallah. This one. Muaz. Diyaafet. Yes. Ali waan keessuma deebisan baasa waan ibsa baasi bakka. Gurbaan arra waan asdeebi. Afaan wanta baasna qoy afaan waan gartee websa waan ifarraa si baafna boqonnaa baasneeti akkasuma jecha Muhammad akkaan waan siin jedhe kanarraa bar wanta ofiduu hin dandeessu bar maal jettaniin maqaa Yesuusuu fiduu hin dandeessu kanarraa naan jettaati maqaa Yesuusuu. Ati maqaa Muhammad fidi ani maqaa Yesuus nan ba'a. Siiqan wangeelli kan dura addunyaarra barreeffamu wangeela tarkaa qabdu kana moo afaan biraati? Isa kana dhaggeeffadhu kaane Oromeeffan baradhe bara wangeela. Afaan Oromoo. Okay, afaan inni ittiin dura barreeffame afaan maaliiti? Obboleessa ko. Muaz. Min dhagee.
tariiti nama isinii yookiin nabii isinii nabii jettaniin jechuudha kabajeen siifaasaa nabii yookiin rasuula rabbii kanaan jechuudha. Erga wangeelli kun barraa'ee dhalatee yoo na jette rakkoon qabu walii galla. As dura dhalate siin hin jenneen Yesuus Kiristoos kakuu moofaa booda dhalate kakuu gabbaramuus hin jiru. Maal haasofte? Kakuu moofaa booda dhalate sirriidha. Yes, kanaafuu maal namni kakuu moofaa booda dhalateef ergamaa fi ergamaa maaliif hin barroomne reerti as keessa eshi maaf hin barroomne reer kakuu moofaa keessatti maaliif maqaan Yesuus kakuu moofaa keessatti hin barreeffamne? Yesuus edee iddoo meeqa jira barre iddoo kuma meeqa jira barre ana pheenxeen siitaa baasiin agarsiisi ende Yesuus isaa deebisee kan jedhu dubbisne baasiin agarsiisi sin jedhe Maatiyos irraa ilaanqa mul'ata Yohaannis miti mul'ata Yohaannis seera uumamaa irraa ilaanqa Maatiyos keessatti kakuu moofaa keessatti kitaabota Singafadha. Kitaabota kana keessa seera uumamaa keessa ba'uu keessa Leewwota keessa lakkoofsa keessa deebii Iyyaasuu keessa abboota firdii keessa Ruut keessa Saamu'eel tokkoffaa Saamu'eel lammaffaa mootota tokkoffaa mootota lammaffaa seenaa tokkoffaa seenaa lammaffaa Ezraa dhaggeeffadhu keessa maqaa Yesuus fidi. Kun Yesuus maal guutummaa isaa keessa jira bar gurba afaan Oromoo siiqaluu jiraati. Fagoo siin deemu Yohaannis 14 irratti koo dhaggeeffadhu kaa. Yesuus itti fufeedha kuno. Afaan Oromoo hin beektu. Gurba afaan Oromoo hin beektu. Waan siin jedhe. Kakuu moofaa isarraa kaa. Nama kakuu moofaa hin beekne inni hojii haasa'u jira. Na dhaggeeffadhu mee waan ni kee qaqqabi. Osoo neetwoorkii sirratti dhumne waan si gaafachuu siifuu galuutti hin jiru gurba. Boonsa. Yesuus kan jedhu hin jiru adhaa irta bara. Aboo akkaan siin jedhe ati sii galuutti hin jiru. Waan siin jedhe kakuu moofaa eessarraa eegaltee isa dhaabbata kitaabni kakuu moofaa macaafni. Maal jechuu keedha? Kitaabni kakuu moofaa seera uumamarraa jalqabee isa dhaabbata. Mul'ata Yohaannisitti dhaabbata boleessa koo. Kakuu moofaan si gaafadhe. Eeshi. Ishiin jedhin kakuu moofaa. Pheenxee kakuu moofaa fi hara addaan beekne waaqayyoon isaan fide irra galgala kana. Wallahi lazim. Atu kakuu yetta kakuu moofaadhaa fi kan addaan beektu. Mata duree na jijjiirsiste jechuudha gam. Dhaggeeffadhu sin jijjiirsi dhugaa sin jijjiirsine dhaggeeffadhu kakuu moofaan seera uumamaarra ila hanqa Milkiyaas raajichaa kakuu moofaadha moo haarawa? Kakuu moofaadha. Seera uumamarraa ila hanqa Milkiyaas raajichaa maqaa Yesuus naa baasi amma pheenxee siitaa. Sitti meem kakuu moofaa keessa hin jiru maqaan isaa kakuu haaraa keessa jira. Hin jiru haleluuyaa. Hin jiru miti barra. Hin jiru jedhime hin jiru itti deemee ni tola jecha kun mee dhugaa bu'atu ta'e. Kakuu haaraa keessa iddoo baay'ee jira iddoo baay'eedhaa si baasee. Kakuu haaraa wasin gaafanne. Kan nabii Muhammad immoo kakuu haaraa keessas kakuu moofaa keessas hin jiru. Na dhaggeeffadhu ka amma na dhaggeeffadhu ka Yesuus kan kee kakuu moofaa keessa hin jiru mi maqaan isaa? Jira ilmi nuuf dhalatee raayidhaan keenya. Faayisaan nuuf kennamee raayidha. Ilmi baga dhalate ilmi dhalate afaan Oromoo seelluqa afaan Oromoo sila seelluqa afaan Oromoo Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 jaarra ilmi nuuf dhalate jedha. Ilmi dhalachuuf waan dabare sidduma ilmi bara Isaayyaas dhalate. Waan siin jedhe kanaaf ati amante moon amanne Yesuus kakuu moofaa keessa maqaan isaa hin jiru 0% right? Jedhi. Kakuu haaraa keessa immoo iddoo hedduu jira. Haa jiraatu Muhammad quraana keessa guutu ansan siin hin jenne kakuu moofaati Yesuus tu dhufeeni. Tokko naa baasi jedheen kan nabii kan rasuulaa tokko naa baasi kan nabii rabbii dhugumaan nabiyyiidha taanaa. Na dhaggeeffadhu ka siiba biyya lafaatti ergame taanaa. Ati waan gartee kitaaba Ibruu quban qabdu warra siin duraarraa quban qabdu ati amma firdittiin wanta sii galchuu jira waan siin jedhe macaafuma kee keessa kakuu moofaa keessa. Firdittiin galu otoo dubbistuu kan kaadaa jiru si dabboleessa koo. Na dhaggeeffadhu ka arra otoo Yesuus si jaallatamu dhugaas jaallatamu. Nan jeeqin ka networkii ammas waan netta nan jeeqin please. Osoo wal jaalannu nagaan adda deemna waan jedhe kakuu moofaa keessa maqaan Yesuus bakka takka hin jiru 0% dha miti. Kakuu haaraa keessa jira kan Muhammad garuu kakuu haaraa keessa hin jiru. Yesuus jiraataan. San sin gaafanne kakuu moofaa keessa maqaan Yesuus yookaan wahim Iyesuus jedhu hin jirumi. Jedhime. Maaliif ati sanaasaa rukkoon adeemsaan jirtu Muwaaz? Ande mashanafi Ali beeke. Hin jiru jedhe ka hin jiru miti. Obboleessa koo
Yesus kan jedhu wangeela keessa jira iddoo kuma meeqa jira? Siifan baasaa wangeela bar wangeelli kun bakka lama qoodama kakuu moofaa fi bara kakuu haarawaa fi bara kakuu moofaa miti. Bara kakuu moofaas haa ta'u bara kakuu haaraas haa ta'u maqaa nabii Muhammad jedhamu as keessaa naa baasa. Waan siin jedhe na dhaggeeffadhu hanqaa ergamaa rabbii ta'uu isaa kan ittiin beeku kunoo si baasaa qoy amma si baasaa qoy waan takka naa fudhadhu siin jedhe bara gurba maa mana jeeqati. Maamana jeeqa kabajaanis teessu jira warra Roobeeraa sirra waa beeku eenyu kanarra waa beeku hundi as jiran waan siin jedhe manan jeeqin kabajaanii jaalala yeroo na dhaggeeffadhu. Gaafadheen ifama gaafadhaa kanarra naasa'u wayka wanta gobicha sagurbaan maa kana gammachiis beekoy dhugaa rabbii dhaabadheen hangafoota koof iddoo kennaa kanarra naasa'u abbu gurba kakuu haaraa keessas kakuu moofaa keessas nabiyyiidha siikan biraa ergame kan jedhu naabaas amma kanani shaadaa qabadhaa yoo kana hin taane garuu wattu gara yesuus harka kee urgaasi wanta hin beeknetti namaniin. Gurba wangeela keetuun beektu naguma qabattee deemta akka dubartii irraa quban qabdu waan as keessa jiru ansi daranii sirriitti hin beeka malee sirriitti hin beeka kanamoo meegattaa hin beektu wallahi hin beektu. Wangeela bakka siifi abbaan keetiif akaakoon kee takkaan dubbisanii wangeela sii fidani dhaggeeffadhu waan siin jedhe mee ati wooma takka itti naasira gaafadhe sirraa xumura kaan ittiin si deemu Muhammadiin sii fida wangeela irraa na dhaggeeffadhu wangeela kakuu moofaa fi haarawatti addaan qoodamee jiraami. Jira moon jiro addaan eeyyee kakuu moofaa seera uumamaa irraa ilaan kan milkiyaasa raajichaa maqaan Yesuus jira moo hin jiru? Maqaan Yesuus as keessa iddoo kuma meeqa jiraas jedhe bar garuu maqaan nabii Muhammad iddoo tokko hin jiru kana fiddeenaan amma shaadaa qabadda kanan fiddu taanaan garuu wattu gara Yesuus kana sin gaafanne afaan Oromoo leera naguma iyyaan waliin galgalan hirriballee Yesuus si jaallata waan sin jedhe namoota biraaf carraa kenne bakka gaaffii koo deebisuu hin dandeenye no sanin jedhe nama Yesuus gooftaa dha barreessaa jalatti meedha wayyaan qabdu ilmaan islaamaati eenyu goofta jedhe maa cufatta wallahi lasi hin deemin si kan naasi jedhe maa viidiyoo cufatta wallahi nama kan yaaroo dambe maal garuu dhugaa waaqayyooti sammuun keessan qoqqollofameera bar sammuun keessan arrabatti deemu wallahi sammuun keessan daran shaarpidha sirra afaan meeqaan sirra beeka barumsaa sirraan qabani. Yeroon jedhu jiranii yoo arraba feete dhukkeen sirraa kaasa ani kabajaanis yoo jaasaa jira sammuu cufa namaan jira Yesuusu yoo jechuun arraba feete wangeerraan si fida sakana beekuu bira hin geenye jechuu barbaade ati waa si gaafadhe afaan Oromoo salphaan si gaafadhe waan ilmoon teetuu deebistu osoo gartee kan daa'ima qabaattu taate waan si jedhe meena dhageef si kan nu deema bakkuma takkeetan eeyyee naan jedhe takkaamitti naan jedhe kakuu moofaa natti dura si gaafate gurbaa sii deebisa maal kan natti dura si gaafate naa deebis rakkoo hin qabu dhugaa gurbaa sii gaafiin kiyya silaa irra utaalanii yaadatta gaafii ibsaan si gaafate Abu Mu'aaz keessa jiraachuun erdaa boodan naa dhiisi naan jette ofumaan na ofu jira sigala deemu jira inni hin dagannen abbaan isa keessa anis abbaa keessa boqonnaa gartee 14 kaasan Yohaannis hin daganne achitti osoo dhiiftee gaafii gubbaan na deddeebiste sanuma jala deemu jira inni irraan fadha nama waa irraan fatu miti na dhaggeeffadhu waan siin jedhe ishi kakuu moofaan seera uumamaarraa hanqa milkiyaas raajichaati kakuun haaronni Maatiyos irraa hanqa mul'ata Yohaannis maqaan Yesuus seera uumamaa boqonnaa takka takkaarraa hanqa gartee milkiyaas raajichaa maqaan Yesuus keessa caafamee jira moo hin jiru? Ortodoksii irra naakaa isin hin jenne bara. Nabira iyyaaru dhugaa waliyyannoo godhaa jiru isaanis. Amma nama kana akkana godha waliin illee inta makaakarina boona boonsaa dhiifama akka nama guddaa taasaa nama guddaatu bareeda hin muddamini maaf jennaan waan baay'ee laal namni gaafa iddoo seene takkaa nama barsiisa yookiin waa irraa barata. Okay? Nama dhaggeeffachuun gaariidha. Maalan balleesseraa dhooko? Saniif dhaggeeffadha Abu Mu'aaz maal seeti? Wallahi nama haala kabajaadhaan nama barsiisu waan ta'eef baay'ee nama guddaadha dhugaa. Garuu gaaffii koo deebisuu hin dandeenye laa. Gaaffii addunyaan kun hin dandeenye dha. Isaayyaas 29 waan isan baasa baqa. Okay, kana ni himta qooya okay.
Kayas di Al-Makhribas diddam sagalisan. Eenyuuf guddisa bakka. Achirra moqonnuma lamaan keessa gammachis galatooma. Aduu na biraan seente Makhriba. Yesuus gooftaadha. Boonsaani akkana godha. Boonsaa kiyya. Ati Nabi Muhammad ni jaalatta? Gammachis jedha. Wangeela keenya irra hin jiru waan ta'eef jechuun isa si jiru. Nabi Muhammad ni jaalatta? Eeyyen. Nama ta'uu isaaniitti baay'een jaalladha dhugaa. Hayyee. Garuu Rabbi biraa ergaman kan jedhu macaafa keenya irra hin jiru. Hajoollee gammachis yeroo takka yeeloo. Ali dubbadha bakka. Maal ta'e gammachis itti fufa. Ellen tanya inshallah. Ali qosi kan bakona Nabi Muhammad si kan wangeela hunda rabbi. Abuye follow si godheera dhugaa. Sin jaalladha. Ayye. Abshira akka dhaggeeffas Ali ni jirani. Ali follow godha jira keenya manni kan warning jira Ali lammaffaa kana follow godha. Ka manni cinaa jiru kana eenyu boonsaa cinaa. Ana illee follow godha maalanis talaata miti bar. Okay boonsaa. Abshira talaatan jenne bo. Talaan hin jiru diina keetu jaaladhu jedhame. Lakki diina Nifis baay'ee jiru. Ustaz. Ibsaa dubbadha kaka. Diina keenya amma garuu diina tokkoo fida jahoo duratti gurraa jedhe caafanni. Baay'ee galatooma uummata Oromoo. Eeyyee. Ajiraadhaa dhugaa. Asmaanuu boonsaa waa'ee Muhammad macaafa qulqulluu keessatti nu gaafatte macaafa qulqulluu harkaa qabdaa miti? Harkaan qaba iyyee. Tole. Mee hayyee hundi tokko tokko maqaa isaatiin tokko tokkoon baasee si kannaati qophaa'e. Reedii ta'e. Tole. Durarratti Ali Sisaame Ali yoo dubbatu. Ilaawi jedhadha irratti. Dhiifama. Ibsa itti fufa inshallah bibi rakkoo tokko hin qabu. Hayyee tokkoffaa irratti mee bakkuma durarraa si haa eegalu. Maqaa isaatillee si kana siin jedheetiin jira. Mee macaafaa keessan keessaa seera keessa deebii boqonnaa 33 lakkoofsa lama takko dubbisi lakkoofsa lama dubbisime. Gaaffii konaa deebisaa ishee gaaffii Mu'aaz deebisuu Gaaffii keessi deebisu jira. Eshi keessa deebii boqonnaa 33 eshi boqonnaa 33 lakkoofsa lama dubbisi. 33 lakkoofsi lama waa'ee nabiyyaa saattanii tiraa dhoko. Dubbisi ati immoo dubbisi usiitu waan si kanneen natu sitti hima booda. Eshi hayi maqaa isaaniin barbaadaa ona sirratti. Maqaa isaa siif kana siin jedhee jira obsa ka. Eshi wandimee eshi. Yommuu sinni 33 lakkoofsa lama. Eeyyee dubbisi. Yommuu sinni Waaqayyo Siinaadhaa dhufee Si'ir irraa akka bariitti isaaniif ba'e. Tulluu Phaaraan gubbaadhaan isaaniif hin ibse. Qulqulloota 10,000 wajjinis ba'e. Gara mirga isaattis ibiddi seeraa isaaniif hin boba'eedha. Tole hayyee. Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jechuun maal jechuudha? Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jechuun maal jechuudha? Yommuu sinniidha. Inni kuni Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jedhaa miti boonsa. Dhaggeeffadhu kaadhoo koo. Kuni Museetti saba Israa'eliin eebbisa iddoo kanatti jechuudha malee waa'ee Nabii Muhammad Laali waan si gaafatu jiru yoo hin beekne si ibsa rakkoo qabu shira. Laal yoo beekte Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jedha miti yommus inni jedha Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jedha miti. Waaqayyo Siinaadhaa dhufee jechuun maal jechuudha? Gaaffii biraa na gaafataa jirtaa dhoko. Laali si deebisu jira ayyee si ibsa dhaggeeffadhu. Naa deebisaati ani noormaalii gaaffii na gaafachuu dandeessa bar. Hin gaafatamuu miti. Na guddisi bakka. Aisha guddisi amma dutara hin qabu. Warri mootii tana na guddisa obboleewwan. Yesuus jiraataa dheeraa barreessaa jalatti. Yesuus gooftaa dheeraa. Du'ee ture itti jirti suuta obsime nyaaso ina. Na guddisa warri mootii tana. Hin argine garuu galgalma galama. Hin qabu waan. Tole
asirratti akkas jedha obboleessu. Waaqayyo nan guddiftanii Aisha raftanii ayyee maal jedha Waaqayyo siinaadha dhufe maayikii qabadhu emmi Waaqayyo siinaadha dhufee jedha. Ayyee Xalhaa dhufee jira natti fakkaata. Na guddise Xalhaa yoo jiraatte. Tole ayyee akkas jedha obboleessu. Yommus inni Waaqayyo siinaadha dhufee jedha. Waaqayyo siinaadha dhufee jechuun siinaan bakka Museen itti ergaa fudhate macaafa fudhate akka ta'e beektatilleen akkasii miti. Sirri. Museen xaafata itti fudhate siinaatti. Seer irraa immoo akka bariitti isaaniif ni ibsee jedha. Seer biyya tamii beektaa? Seer bakka kamitti ergama? Siree tulluu Phaaraan gubbaatti. Seer si gaafadhe amma. Seer irraa immoo akka bariitti isaaniif ibsee jedha. Seer irraa ibsee jechuun Musee Siinaa irraa Waaqayyo dhufe jechuun seera Waaqayyootu Musee bakka itti Musee waa fudhate waan ta'eef seera Waaqayyootu achitti dhufe achitti irraa Museen fudhate jechuudha malee Waaqayyo dhufe jechuudha miti tokko jedhi. Seer irraa ife jechuun ammoo seerri kun bakka kamii eessatti argama beektaa lookeeshiniin isaa Yerusaalem Israa'elii fi Libaanoon ammaa jidduutti argama. Tole seerri irraa dhufe jechuun bakka itti Nabi Isaa yookiin Yesuus Kiristoos caaffatatti Waaqayyo ergaatti itti kennedha. Lama jedhi. Lama miti obboleessu. Ayyee eeshi deemi. Gaaffii kee garuu dhumarratti sii deebisuu hin danda'u barsitti meera. Tole tulluu Phaaraan gubbaadhaas isaan dura gaaffii koo naa deebistaa amma garuu rakkoon qabu. Dubbisi. Tulluu Phaaraan irraa immoo isaan ibsee jedha. Tulluu Phaaraan biyya tamitti argamti biyya Arabaatti argamti. Jabal Nuur jedhama yookiin gaara ifaa ka jedhamu Makkatti haa argamudha. Tulluu Phaaraan ka jedhamu. Yoo miti jette ragaan si agarsiisa. Tulluu Phaaraan irraa ife jechuun ammoo quraanni achitti bu'uu agarsiisa. Tulluu Phaaraan irraa ife jechuun ifaa ka jedhame quraana. Tulluu Phaaraan maaree jedheera manikkoo an keenya irraa isa kooppi ta'edha bara inni isuma kana naasaa ture bar. Tulluu Phaaraan bakka kamitti argamti? Dubbattee ofii kee. Tole ifaa Araba keessatti argamaatti. Ifaa achirraa ife jechuun maal jechuudha? Ifa achirraa ife jechuun Waaqayyo sagalee isaa gaafa ergu laftiin ifa sii galeera. Bara kakuu moofaatti garuu dhaggeeffadhu kaa amma hin danda'uun sii deebisa bara. Isa kana garuu gaaffii koo naa deebisaa dura siniin deebisaan isa kana. Gaaffiin sin gaafadhe naa deebisaatii amma naannoftanii gaaffii mana gaafataa jirtu bara. Gaaffii mu'aas dhiisee ba'e naa ibsaatii siniin deebisa. Maqaa mana biyyi keessatti. Har'a obboleessi wanni isin jechaa jirru tulluu Phaaraan irraa ife jechuun maal jechuudhaan sin jedhe. Jechi Waaqayyoo kan Musee Phaaraan irraa ife kun Phaaraan kun bakka tami Phaaraan irraa ife jechuun maal jechuudha? Bakka kamaa ta'u iddoo isatti mul'ate hundumaa irratti eebbanni saba Israa'eliin eebbisedha kun malee waa'ee tulluu ani siniif ibsuu miti kananas ba'e yookiin immoo dhaggeeffadhaa waan tokko isinitti hima. Gaaffii sin gaafadhe galatoomii miti. Dhuguma waan dhugaa sofna taanaani naa ibsa san sin gaafadhe. Laal Phaaraan suni Phaaraan ka jiru tulluu Phaaraan ka jiru suni hayyee biyya tamitti akka inni argamu asumarraa macaafa keessarraa si'aa ibsu. Anamma waa'ee tulluu yoomin sin gaafadhem. Dhiisi. Namoota hedduus ilaalaa jira bar. Biyya Arabaatti irraa argamaa jedha tokko jedhi. Biyya Arabaa akka inni ta'e ifaadha. Phaaraan tulluu Phaaraan. Anamma waa'ee tulluu irra hin jiru maa dhooko eeyyudha ibsa. Maqaa si agarsiisa. Amma dhiisi. Maqaa si agarsiisa. Banadhu maqaa si agarsiisa. Ibsa. Waa'ee tulluu irra hin jiru mani waa'ee Nabii Muhammad ergamaa ta'uusaa kan ibsu naa baasii jedhe macaafa keessa. Tole ayyee maqaa si agarsiisa tole ayyee. Maqaan maal naa godha obboleessa koo? Mee namni biraan dubbatinaa gammachiis yoo musliima taatellee naa obsi xiqqoo obboleessa. Dhiifamaa wajji. Tole. Macaafa qulqullaa kanarraatii boqonnaa 66 irraa Nabii Muhammad ergamaa Rabbiiti kan jedhu naa baasiin jedhe ani waan biraa naa somne bara. Muhammad kajoon si agarsiisa obsi amma Muhammad kajoon si agarsiisa kunoo. Wangeela keessa. Wangeela kun moo kun wangeela miti? Wangeela keessa naa baasee. Wangeela moo wangeelaa miti kun? Naa baasites kiisaa natti mi. Tole ayyee.
Ergamaa rabbiiti waaqa biraa ergame kan jedhu Muhammad jedhee kan jiru wangeela keessa. Waa'ee waaqa biraa ergamu maarree biraa ergamu sun gaaffii biraati. Maqaan Muhammad jedhu naa baasee. Gaaffii biraa miti. Nabiyyi ta'uusaa jalqabaa kaasee hin gaafataa jira bar. Suuraa maqaa isaa na agarsiisi jette. Maqaan Muhammad jedhu na agarsiisi jette. Eeyyee maqaa isaas na argisiisi rabbi biraa ergamuu isaas na argisiisi. Kanaaf ragaan qabdu taanaan iddoo kanatti ergamaa miti gaa. Gammachiisee tokko obsa. Dhiifama eeguu takka. Maqaan Nabi Muhammad macaafa keessa jira taanaan ergama ta'uusaa achitti hubatta. Gubbaa kana gabbuusi. Aashaa warri murteeraa jiraatan gammachiisa lafaan dhaa baarakallaa fiku. Galatooma. Itti fufeessa. Akkasiin jedhe obboleessoo yaaduma bareedaa dubbatee illee soo waluma dhaggeeffanne bareeda. Hayyee asirraa maqaa isaa isii baasu. Tole hayyee macaafa keetiimi kun. Natti mi gaa taskii isaa natti mi. Macaafa keetiimi inni dura as laale macaafa keetiimi inni. Macaafa isaa taskii isaa natti mi jedhe fuula kami. Sittiin himaa inni kun. Seera uumamaa keessa moo seera ba'uu keessa moo seera keessa deebii keessa moo natti mi hundasaa. Dura dursoo si agarsiisu jiraati macaafni kun keetii mitiin jeebar dura laale kaas. Keetiimi. Maqaa Yesuusiin ilaaluun amma teelaa taskii isaa natti mi boleessa koo macaafa qabeen jira fuula akkasii baafadhuu na jedhi. Moone siifin baas yeroo takka dura dursoo waan yaada adeemsaa na dura narraa fudhadhu laala obboleessa kiyya. Kunoo laa wangeela baadheen jira bari. Wangeelli jireenya. Laala akkasiin jedhe eeyyee galatoomi baga baatte akkasiin jedhe waan isin jedhe almaa deebiseti waan si gaafadhee waan hin qabuuf. Tole. Maal na gaafattaree gaaffii kana keessaa na gaafatta bara. Tole hayyee kanuma argaa jirta miti macaafni kun keetii. Ibsa Yesuus gooftaadha ilaalatti akka gootu. Wangeela keessaa na gaafataa jirta miti. Waan si gaafadhee naa deebisi laala obboleessoo yeroo takka waan si gaafadhee naa deebisi. Macaafni kun kan keetii miti kan argaa jirtu kun. Kan silkii kee irraa kan goomiti kun harkatti baadheen jira barra wangeela sasirrii kan kiristaanitti himan. Kiristaana kan musliimaati macaafni kun. Tariisa barreessuu dandeessa wangeela keessaan dubbifadhaa natti mi jedhe. Barreessuu danda'a. Macaafa keeti as laaladhu. Asirraa nama Muhammad qajiu maqaa nama Muhammad sii baasu jira. Muhammad qajiu. Tole. Natti mi kaa natti mi tiskii isaa natti mi kun asii nan baafadha anis baaseen dubbisa. Yooti kophaa dubbista ta'e quraana irraadhaan beeku dubbisaa. Dubbisi weedduu caalu boqonnaa 5 Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 dubbisi. Weedduu caalu okee akkasin jettuure Muhammad jedhaa. Muhammad jedha. Eesh obboleessa koo. Dhiifama tokko dhiifama guddaa deegaa tokko. Hayyee baafadhu. Weedduu caalu boqonnaa meeqatte? Boqonnaa 5 baase boqonnaa 5. Eeshi. Ayyeen baafanne yoon baafateen kunoo hayyuma kana as laalu obboleessoo. Hayi kunoo baasaan jira. Weedduu caalu eshi boqonnaa meeqatte? Obboleewwan warri boonsaa deebisaa jirtan obbolee rakkoon qabu ni deebisnaati obsa. Hammeenyaa fi waluma jala dubbanneef malee. Boqonnaa 5? Lakkoofsa 16. Lakkoofsa meeqa? 16. Eshi boqonnaa 5 lakkoofsa 16. Akkas jedha kunoo. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Afaan isaa dhungannaatti baay'ee mi'aadha. Inni karaa hundaa nama hin mararaa. Yaa intala Yerusaalem. Kunoo isa kana michuun koo. Isa kana firri koo jetteedha. Ayyee. Kunoo. Tole ayyee. Tole namni kun. Maqaa nabii Muhammadin waama jettee turte.
waan si gaafate naa deebisi maqaa isaa si garsiisu macaafa keerraa si garsiisu deema waan si gaafate naa deebisi dura dursu eenyu namni dhungannaa isaatiin tolaa jedhamu kuni afaan kamiin barreeffame maqaan namni kun eenyudha maqaan isaa Maa itti baleessa koo. eenyudha namni kun maqaa eenyu namni kun eenyu namni afaan isaa dhungannaatti ni mi'aawa jedhame kun eenyudha Heeran. eenyudhaan siin jeeban Nabii Muhammad jechuufi. tole ayyee miti ettee nama mormita akkasii miti ettee nama mormita Maqaan isaa Nabii Muhammad jedhee jira jette bar. Nama 537 si ilaalaa. asirra jira asin garsiisuu deema miti ettee nama mormita Maali dhannati kooppi gootee ol baaste karaa biraa. Wangeela irraan dubbisaa obboleessoo macaafa kee dilaa kun afaan isaa dhungannaatti hin tolaa jedha aslaani yoo dursu Kunoo kan macaafa qabdan dubbisaa hundi Namoo keessan. kun gurbaan afaan Oromoon dhaga'u maali namni kana hay kunis macaafa as dubbise obboleessa hiyya wayi wanni siin Yesuus gooftaa elaa akkasi gaala wanta marrajaa hin qabne kan sin amantan argite. Astii hiyya laala akkasiin jedhe wanni macaafni kun afaan laala keetii hojii garaagarummaa yoo qabaate natti himi yoo dogoggorate afaan Maal jedha afaan isaa dhungannaatti mi'a baay'ee mi'aadha jedha. eeyyee namni kun eenyudha akka ta'e macaafa irraa sii Eshi. asirratti gaddeemee 400 wanta irratti maal jedha hogguu kee wanta jecha wantaa jee strong number kajaanii jira tole asirratti maal jedha Muhammad jedha gartaami afaan Injiru. ayyee kun maal jedha Injiru. Wangeela irraa bitanii ati dubbisaa jirtu kuni baleessa maalidha koo. kuni maalidha Injiru. maalidha Kun quraana ta'uu danda'a hin beekan. I don't know. kanatu quraana Kun wangeela miti baleessa koo maal jedha kun mee hiika maalii qaba kun? Maal jedha mata dureen isaa? Wedduu caalu boqonnaa jedha lakkoofsa 16 sii dubbise bar. inni kun quraana namicho kun quraana Dhaggeeffadhu ka. Isa kana hin beeku an appilikeeshinii ati fayyadamtu laa dhaggeeffadhu siif dubbisaan jira bar. Lakkoofsi 16 akkas jedha laa. Afaan isaa dhungannaatti baay'ee mi'aadha. Inni karaa hundaa nama hin mararaa. Yaa intala Yerusaalem. Kunoo isa kana michuun koo. Isa kana firri koo jetteedha. aslaali macaafni keeroo afaan Muhammad afaan Ibruuti Muhammad jee dubbatama yoo barbaadde afaan Arabaa si jijjiira Muhammad jechuun jira arguu jirtaa miti Yellam. Injiru. kun eenyu siin jedhe Muhammad kun eenyu afaan Ibruutiin kakka barreeffame kun eenyudha Obboleessa koo Yesuus jiraataadha. Yaaduma kee rakkatiniiti. itti deebina obboleessa Wanta itti hin qabne deebina naasayin. kana eenyu inni kun macaafni kee kun ka dubbate eenyu afaan Ibruutiin Muhammad jedhamee Muhammad dubbatame kun eenyudha Obboleessa koo ani saayinsii naannoo irraa dubbisaa jirta ta'e dhugaadha. obboleessa macaafa keetii kun olaan aslaali afaan isaa jedha afaan isaa dhungannaatti ni mi'aa jedha Wangeela ni tamanu isa afaan kan. maaliitiin barraa'e afaan maaliitiin barraa'e kitaabni kee namicha dura dursoo Gaaffii koo naa deebisaatii namni deebisu naaf adus. gaaffii kee sii deebisee ati Ati islaama bu'i, ta'e bu'i, islaama ta'e kun amma sii deebiseetiin jira kun oo Bu'i obboleessa koo. islaama ta'e amma Bu'e wayii munuufaatti dabarsi. Aayishaafaatti dabarsi. islaama ta'e amma kun oo si garsiisa Wayii aliifaatti dabarsi. Yoo hin dandeenye ta'e harka kaasii gooftaa Yesuus fayyisaa dhadhi fudhadhu. tole ayyee maayii kee qabadhu yeroo takka obboleewwan itti qaanfate islaama ta'uu itti qaan macaafni ni waakkate tokkicha maqaa Muhammad kanaaf jecha macaafni Yellam. quraana jettee waakkatte tokkoffaa macaafni Yesuus ni jaallata kottu obboleessa koo. Obsi yeroo takka macaafni kakuun moofaan afaan Ibruutiin akka barraa'e beekamaadha. Dhugaa jibbitan sin dhugaa irraa galagaltanii. Yesuus ani jiraataadha ani waaqadha jedhe. Garuu isin hin gantan. Boonsaa kiyya itti deebinee haasofna sanillee ni haasofna. Obboleessa koo wangeela haalan bahiin kaa. Afaan Ibruu afaan maaliin jedhiin wanta hin jirre dubbisiin. Wangeela addunyaan guutuun itti amanuu kunoo isa kana. Akkana laali. Kiristaanni guutummaa jechuudha. Macaafni yeroo takka. Kana naa deebisii gaaffii barbaadde na gaafadhu siifan deebisa. Aboo afaan obsi yeroo takka. Maal taate boonsaa keenya akkasii qashtii akkan hin ta'in kaa. Akkam jaa macaafa qulqulluu jedha. Macaafa qulqulluu kee kanarraa yoo gaddeemtee dubbistee namni akkanatti faarfamaan kun kagartee hikkoo Muhammad Hakiim qulqulluu. Gimmitiidhaan faarfattu. Beena Yerusaalem jedhamee dubbatame kuni lakkoofsa keen word wanta nambarii maal egaa maqaan isaa jaalatamaa jedhamee dubbatame kuni strong number kajaamu jira asirraa. Wangeelli jireenya obboleessa koo. Muhammad jedhee dubbata laal. Sallallahu alaihi wasallam. Tole? Yellam. Hin jiru. Macaan Muhammad jedhu macaafa keessa jiraannaan kunoo sitti meeraan. Yookiin shaadaan qabadhan siidhee jalqaba sii waadaa sii galeen ture. Amma garuu harka kee kaasii nisaa gal. Karaan atirra jirtu sirrii miti. Dhugaan karaan jireenyi Yesuus duwwaa. Baasi namicha oduu dhiisii mee takka oduu dhiisiiti macaafa yoo harkaa qabaatte afaan Ibruu isaa baasee
bas obboleessa koo afaan Ibruu isaa sitti meeraaman anamma Ibruu sin dubbisu bar bas na dhaggeeffataa jirta afaan Oromoo isa afaan Ibruu afaan Oromootti geeddarame wangeela isa jireenya ta'e tole afaan Oromootiin beekamu afaan Oromootiin wangeela kana keessa immoo maqaan Nabii Muhammad jedhu hin jiru afaan Oromootiin barraa'ee isin jedhe dubbiin dhagoo jirtaame yelle min seede meessatti barraa'e wangeelli kuni isa jireenya kennu obboleessa koo kuni afaan Oromootiin barraa'ee isin jedhe namicho na dhaggeeffatu hin jirtu sun yelle afaan Oromoo okay eshi tole yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin barraa'e macaafni yeroo jalqabaatiif afaan Oromootiin barraa'e afaan kamiin barraa'e yeroo jalqabaatiif akka nuun beennutti biyya keessatti kan hin arge afaan Oromoodhaa hin arge wangeela kana ergan gooftaan golkaasa fudhadhe kun wala laalamma maayimiidha digalee yeroo jalqabaaf afaan Ibruun barraa'uu danda'a hin dhaggeeffadhu ka maayimii namaan hin jedhamu nama amantii taate abbaa amantii taate akkamiin namaan maayimiitti laali dhiifa malleedha macaafa yoo afaan Oromootiin barraa'e akkamiin naan jettan hin jedhamu afaan Oromoon barraa'e akkamiin jettan hin qaanfattu please na dhaggeeffadhu ka obboleessa koo haasa'aan jira hire na hubadhu ayyaase atamma waan nan si gaafadhe deebisuu hin dandeenye bar ani tarii koo namadha waan taaneefi gaaffii sirriin sin gaafadhe ustaasiin keessan beekamaan abbuun deebisuu hin dandeenye abbu Muwaaz deebisuu hin dandeenye rakkoon qabu dhiisi baga deebisuu dadhabe amma ibnuun deebisuu hin dandeenye ibsaan deebisuu hin dandeenye alii lammaffaa sollubaasi naafa deebisu wangeela keessa jiraannaan dhugaa rabbiiti kunoo wangeela keessa jiraatee sitti meeraaman boonsa kanaan alatti immoo nuun amantii hin qabnu kaa kanaan alatti nuuni Kiristoos kan hin akkasiin jedhe kabiraallee sii fidaati macaafa kabiraallee maqaasaa siif hin fidaa afaan maalan godhaan bakka biraa eessa akkati fuutee fiddu maaliin hin beeku obboleessa koo ali afaan isaa yoo beekte dubbadhu namni kun afaan Oromootiin barraa'e hin beekan afaan waa inni haasa'u mee ali dubbadhu yoo afaan kiyya loqonni kiyya hin galleef gaaffii koo deebisiitii siin deebisaan rakkoon qabu gaaffii kee Boonsa wayye okay Yesuus afaan maaliif dubbachaa ture gaaffii nama sin deebise sin gaafadhe naa deebisaate afaan inni haasaa ture siniin himaan akka inni itti dhalate biyya inni itti dhalate qomoonni keessatti dhalate afaan inni fayyadamaa ture siniin deebisa gaaffii kana dhaggeeffadhu habibi yeroo takka meelan tasgabbaa'ee gaaffii irratti gaaffiin immoo hin danda'amu obboleessa koo gaaffii si mataan jiru mani gaaffiin gaafadhe malee nama gaaffii koo deebisuu dhibee dhuguma siyyoo sirriidha musliimni sirriidha karaa sirriidha karaa dhugaadha taanaan akkuma quraana irratti barraa'ee jiru quraana eenyu akka barreessee macaafa isa jiraataa macaafa isa guddaa macaafa beekamaa addunyaa keessatti nabii Muhammad maqaan isaanii waamameera yoo ta'e ani Boonsa yeroo takka tasgabbaa'ee daraafe waan siin jedhu afaan ganna qodis tole waan si gaafadhe waliif galu arrabatti deebitan gaa rabbi sin waaqayyoo sin wajjin haa ta'u karaa nagaaree fuyi sobde silaayyuu sodaatee jira yoo buute sodaatee jirta Yesuus gooftaadha Yesuus karaadha Yesuus jiraataadha ganaman kaa tajaajilan qaba waan ta'eef tajaajila asii tajaajila hin deemin tajaajila sana bor sa'aatii sin na barbaadanitti nan seenaa yoo barbaadan bilbila koo qabadhaa na bilbila ta'in barbaadu bilbila keessan silkiin haguuta bilbila keessan osoo hin qabadhu bilbila keessan mobaayilli kiyya bilbila paastaroota qofaan dhumee jira hin fadhu bilbila hin qabadhu asirra taa'in hojjaasan akkas argite dhugaan akkas nama godha bakka dhugaan karaa jireenya kanaa jedhe Yesuus anaan malee eenyumti gara